wanni beeytee Oromoon beekuu qabaa jechuudha. Maaliif hoggaa jenne hoggaa luba Saamu'eel jakkanatti haasofnu sammuu keessan keessaa beeytee isa masqala qabatee nutti kijibaa beesan irraanfachuu qabdan jechuudha. Amantaan kiristaanaa kan luba Saamu'eel harkaa qabu kana waliin jiraachuu hin dandeenyaadha. Kun kan nu jaalatu, kan nullee jaalannu, kan nu kabaju, kan nullee kabaju. Jarattiin taabira ammoo kabajaa fi jaalattiin jirtu. Ammoo nullee akka hawaasatti wanni dammaquu qabnu san amantaa miti siyaasaadha. Amantaan kiristaanummaadha tajarri deemanii sanii miti. Tawaaqaa sanii miti tan isaaniiti jechuudha. Bar odoo amantaa taate abbaan amantaadhaa nama wallole beekte araarsa malee nama harma haadhaa muru duuba dhaabbatee waaqayyo sirraa jaalate itti fufijee moraalan kan nuufi jechuudha. Haga guyyaa irratti mataskaanni beekte 5 kiloodha dhugaa saba kanaa gabbee hin dubbanneedha. Walitti makuun qabnu kiristaanummaa fi dubbii warra kaabaa walitti makuun qabnu. Dubbii warra kaabaa cubbuudha. Namaa fi waaqa biratti illee fudhataman qabdu. Ammoo akka abbaan kee lubni Saamu'eel jeesanii seenaan kiristaanummaa Oromoodhaa haareetti barreeffamuu qabdi. Hanqinni kana jechuudha. Of danda'uu qaba. Institutionally legacy isaanii illee lafa kaa'amuu qabdi. Barsanii hime jarattiin biyyaa sin jaalattu hin sobdiin jee. Odoo biyya jaalatte taabota baadhattee xaaliyaan isii mattuu isaanii jee. Bar Abuna Phexrosin basiraan Roomattu warra siidaa dhaabbataa fi jechuudha. Odoo akka isaan simatan isaan bar gaara keessa simatanii Abuna Phexrosin Finfinnee keessa dhaabbateeti beeytee Giraaziyaaniin isa dura dhaabbatee kadhateeni dideeni bar masqala dhoofatee du'e bar masqala wanni ajjeesaniif waan biraatiif masqala dhoofateeni bar noo ati cubbamaadha waan namaa saamtee asin eebbisuu jeeni bar isaan ammoo taabota baadhatanii simatanidha. Dhugaan eenyu bira jirti jaran akka beekuu qabdu. Kun bar waan atuu akka muslimatti itti boonuu qabdudha. Maaliif ilmi namaa nama dhugaaf dhaabba Nelson Mandela maaliif faarsina? Oromoo ta'eeti, muslima ta'eeti, mugosa kee ta'eetiif no. Dhugaan gosan qabdu, amantaan qabdu, universaalidha. Bikka feetetti wanni arra Yaasir Arafaati hiiroo addunyaa kana hundatti ilmi namaa jaalatuufi nama dhugaaf jaalate ilmi namaa hundi hin jaalata. Kana beekuu qabna. So qabxiin nurraa hafte amma kiristaanummaan beekte waraqaa haareetti qalama haaraan seenaan isii barreeffamuu qabdi. We need waan ittiin boonnu hedduu seenaa keessa jira. Abuna Phexros qofaa miti. Gara amantaa protestaantiidhaas yoo fudhanne embaasiin Jarmanii fi chaansilarii fi hoggansi Jarman guututti dhufanii gaafa dargiin beekte abbootii amantaa ajjeesu qeesdiinaa guddinaa kadhatanii jechuudha. Abboo namichi si ajjeesaati ofirraa kootu biraa jaanii kadhatanii. No, an ummata kana beekte maqaa waaqaatiin yaamee of jalattiin qabee tiksee isaaniiti yan. Isaan dhiisee isattan deemaadha. Asumattiin du'a malee jarattiin Jarman kadhatanii dadhaban. Kani Mangistuu Hayilamaariyaam illee fudhachuu barbaadan fudhadhaa jeen akkuma beekte Abuna Phexros seenaa dalageetti qeesdiinaa guddisallee seenaa hojjete jechuudha. Maaliif itti gaafatamummaa isaa lubbuu isarra dabarsee tiksee isaa saniif kanne jechuudha. Mee seenaa kana fakkaatu jaratti hafiddeen barsiiftu. Hin qaban bar wanni nu jibbaniif kana jechuudha. Bar afaan ofiitiin waaqeffanne jenne anaa ol amma Abuna anaa ol abbaa keenya Saamu'eel luba Saamu'eel ni beekanii jechuudha. Mee dhugaa waaqaa kitaabni isaan ganama beekte guratti nu duuchan san keessa wanni waaqaa jiraa jechuudha. Bar arrabs ofii katabatti bar arrabsoo sabaa fi sablammiidhaa ofii barreeffattee afaan giizii namni beekne dubbatti jechuudha. Nuu miti mirgi beekte ummata Amaaraatu tikfamuu qabaadha malti. Akka shabboo miidiyyaa wanda jennu Amaarri nu afaan isaan hin galleeni beekte amantaa kana itti himaa jiran. Ummanni Amaaraatu afaan Amaaraatiin qiddaaseen deebi'ee fi afaan Amaaraatiin wanni hundi deebi'ee fi haa baratu. Yoo dhugatti gaa waan san barate ammoo ni hordofuu isaan ilaallaa jechuudha. Duriyyee achi keessa jirtu maqaa waaqaatiin daldaltuu jechuudha. Duriyyee akkana Iyyasuus beekte mataskaana keessa seeneeti warra daldalu hunda guushee jechuudha. Odoo dhufeellee arra ni ariyaa jechuudha isaan hundaa'u.
Kanaafuu mee luba saaman nama keenyaafuu haa galu. Amma dubbiin beetee afaan Oromootiin qaddasuu fi afaan Oromootiin beetee amantaa barsiifachuu qofaa miti. Ummanni Amaaraatu kana kanatti miidhamne jechuudha. Afaan gees beetee ilmi namaatti dalagataa hin jiru. Afaan nama du'eetiin beetee amantaa kana sabbakuun mirgu uummata Amaaraatu xuquntaatu jechuudha. Waan baay'ee kaastee dhugaa sa'uudhaa fi amantaan aadaa namaa, afaan namaa, eenyummaa namaa salphisee deema taanaan amantaa iyyuu miti jechuudha jalqabuma. Amantaa miti. Addunyaa irratti immoo yaalamee jira. Addunyaadhuma kana keessa jirru seenaadhuma addunyaa amantaadhaanis siyaasa gaggeessanii walirraa uummata addunyaa kanaa walitti buusanii Islaamaa, Kiristaanaa, Pirootestaantiidha maaloodha jedhanii waa'ee jira naannoo Amaara keessa aadaan isaanii badee afaan isaanii badee eenyummaa isaanii badee naannoodhuma Amaaraa keessallee jarri jiran sun amma Goojjam yoo dhatte nutti hin dhufinaa ofiin bulshannaa amantaa keenya waliin gaggeeffanna jedhanii Bahar Daareen naannoo sanarra kan jiran cufatan ofii jarra miskiiloo nutti hin dhufinaa jedhanii ofii isaaniitti gaggeeffanna jedhanii indoom waggaa ja'an dura Paatriyaarkiidhuma mataa isaanii kaawwatanii achuma kaawwatanii jarri Bahar Daar eenyuyyuu wayyaa gurraacha uffannee mataa rifeensas kan ofirraa aadees hin jiru. Amma kan jechaa kan qeeqaa jirru maa inni doogumaa sanaa fi sirna amantaa sana tun ta'in bulchiisa haqa dhabeessa sanayyuu qeeqaa jirra jechuudha. Qeeqamu immoo qaba gatii ta'eedhaafi kun. Bulchiisa namatu sirreessita. Akka institushiniitti bulchiisa daba of keessaa qabu jechuudha. Uummata sana hin ilaallee jechuudha. Gatii kanaatiif kan jarri naannoo Goojjam irratti kana ta'ee jira. Dhiisan keessaa yaa'aniyyuu cufatanii doomnutti hin dhufinaa jedhanii jechuudha. Gara Tigraay dhattu jarri Tigraay mootummaa aangoo waggaa 27 qabatan paatriyaarkii mataa isaaniis ka'anii immoo Itoophiyaa akkuma jirtu waliigalee ortodoksii nutu bulchadhanii paatriyaarkii isaaniis ka'an waggaa 27 turee innumti jarri nyaachisaa turani innumti jarri guddisaa turan deebi'ee jara nyaate jara sin fayyadne jechuudha. Achi jarris immoo waan qaban guurratanii kunoo Tigreenyaa keenyaa akka dafannedhanii qe'ee isaaniitti galanii jechuudha. Jara keenya maaliif silumaa bu'uurri isaa Itoophiyaa tokko goona jedhanii saba hundumaa jooniyyaa tokkotti akka gadi naquu ta'ee jechuudha. Inni kan biraadha. Gatii kanaatiif sabni naannoodhaan amma wana Gambeella keessamee paatriyaarkii yookaan paappaasii tokko argatee beektamee isuma anyuwaakii nyooyerii ta'e san waggaa amma kana ala seenaa caqasanii waggaa 3,000 qabnaa jedhamee caqasama. Innumtuu immoo waan baay'ee of keessaa qaba. Isuma keessaa nama Affaarinni shirrixii hidhatu tokko ortodoksii ta'ee diyaaqonii ta'ee qeesii ta'ee isaa tajaajilu arginee beekna. Sumaalee keessaa beekna. Garuu bataskaana Sumaalee gubatee bataskaana Affaartu gubatee jedhamee siyaasaaf itti fayyadama. Kun sirrii miti jechuudha. Naannoo sanatti namni jiraatu amantaa isaa gaggeeffachuu mirga qaba. Isa jechaan jiru. Bulchiisicha qeeqnaa achi keessaa uummanni saba isaatii quuqamu. Aadaa afaan isaa beeku achi keessaa ba'eetu dhaqee uummata sana tajaajiluu qabaa malee akka eembaasiisa jedhanii garee jara kaabaatii dhufanii oddootti qubatanii fi oddootti hojii argatanii dinagdeedhaanis hojiidhaanis of ittiin fayyadannuu sana ta'uu hin qabu. Isa keessa haqatiin jiru dhugaatiin jiru jechaa jirra. Dhugaa haqaan jiru immoo yoo amantaa barsiisuu ta'e amantaa barsiisanii sirna barsiisanii darbanii deemu immoo iddoo biraa immoo jara kaanis akkanuma barsiisaa deemu. Gatii kana akkuma sila jedhame naannoo Amaaraa keessa kan jirullee sabni Agaw sabni Qimaanti amma seenaa isaa sirraanfate eenyummaa isaa sirraanfate inni qabsaa wachi keessa taa'ee edaraanuu Oromoo eegammana saba mana cimu eega afaan qabachiisanii anammoo natti kaanaan na ajjeesu jedhee mataa afaan qabateetu taa'aa jira malee sila ummanni keenya ummanni Oromoo saba sakaaniif iyyuu abdiidha jechuudha. Bilisummaan saba keenya mirga isaatiif falmachuun saba keenya sabaaf sablammii jara kaaniif illee baay'ee abdii ta'a jechuudha. Nurratti ilaalaa jiru. Sirni kun dimokiraatawaa ta'ee sabni Oromoo eenyummaa isaa kabachiisee qabeenya isaa kabachiisee afaan aadaa isaa kabachiisee dhuguma mo'atee sirna kana keessaa
ba'ee deemuu danda'a. Yoonni ba'e nuufis hirkoonuu ta'a. Curqunfamaa baree jira. Dhiibamuu baree jira. Kanaafuu nuufis abdii ta'aa jedhaniitu ija tokkoon akka nama dallaara dhaabbatee miilla isaa tokko gara sanaan godhee miilla isaa tokko gara kanaan godheeti ilaalaa jira jechuudha. Garatti miizanni taa'etti utaaluudhaaf jechuudha. Akka miidhame keessi isaa beeka. Akka nutti hin gorre sirnichi ijaarame kun ammam 2028 addunyaan kan arge waraanan barbaannu nagaa barbaanna. Jarri biyya baqattanis kottaa galaa jedhee hunda walitti qabee walitti galshee eega bakka nagaadha mee kanaan booda waa'ee nagaa asofnaa biyya akkamitti guddatti jennaan jarri Jawaaraa ajjeesamu jedhanii ka'an. Isuma qabsoo bineegan Jawaaraa ajjeesamu jedhanii ka'an. Era jara keenya kaleessa la namni fannisamu qeessonni dibbee qabataniitu dibbee sirriitti Takla Hayimaanoot jedhama markaatoo keessatti ala namni fannisamu achitti dibbee qabaniitiyyuu sirrii gootaneedhan Abuna Phexros la jettu maal jettu jedhaman eegajjeesanii booda. እርሶም እናንተም ደና ገደላችሁ እነሱም ደና እሳቸውም ደና ሞቱ ጀደኒ ቅኔዳን ሀቃፍ ዱጋዳፍ ሚቲ ከንጀር ጀደኑ ጅራችሁ ዱማፊ እሳቸውም ደግ ሞቱ እናንተም ደግ ገደላችሁ ጀደኒቱ አከከናን ጅሬኛ ሳኒ ጀቹዳ ጅራችሁ ዱማፍ ማለ አከባ ጴጥሮስ ዱጋዳፍ አሳኒ አዶፍቱ ነንዷ ሰበኮቲፍ ብየኮቲፍ ዳሎተ ዱፉፍ ከነታ ጀደኒ ሀሰው ሰነቲን ጅሬላ Kadi kanaatiif dhaloonni amma jiru immoo teekinooloojii qabaa. Amantaa garagarii keessa waan jiru waan fakkaatee itti makame saba adda addaa kan baasu waaqa biraa kan hin taane lafarraa siyaasaaf kan itti dabalame keessaa xiinxalee baasee wal qabatee wal cimsee jiraachuun baay'ee isa barbaachisaadha. Waan baay'ee achi keessa jira. Innumtu gaa an akka lallabaa tokkotti sa'aatiin nan ga'u sa'aatii keetii fi odeensi keen kabaja. Sila waan baay'ee iyyuu jechuu danda'ama dhugaa sa'uudhaa fi jarri naannoo Amaara keessa jiranus jarra Masaawuzii keessa jiranus iddoo adda addaa jiranus afaan isaaniitiin tajaajilamuun mirga isaaniiti. Jarrillee dhaabbachuu qabu. Kan Oromoo Ortodoksii Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammiisi achi ammi taate biqiltee mul'atteetu akka baadiyyaadhaa abidda bulshatanii dibanii bulshatu qaanqeenseen baddu egaa haaluma yeroo jedhaniitu dibanii achuma kaani ta'a malee wanta baddus miti. Amma abbaan Gabriel mana hidhaa keessa jiru tasa nagaan hin jiru araarri simbuune aadaa keenyas afaan keenyas kabajaan jiranu sharruma duriitti itti deemaa jiru malee wanti nu hojjetan hin jiran jedhanii paappaasonni inni kaanii bakka bulu sala dhabu waan nyaatu sala dhabu ala dhukkubsatu waan ittiin yaalamu sala dhabu kiraayii mana waan kaffalu sala dhabu dhugaa utuu qabanuutu haala yeroo jara rakkisnaan nagaa jabegaa eega jettanii meemmee gallee laalla jedhanii dhumatti galanii wanti ta'u miti. Amma noom duraanii jara Tagaaruuti jara Amaaraati jara Oromootu wal qabaa ture amma immoo Eertiraayyuu dabalatanii kunoo Oromiyaa keessatti Arsiitti namni du'ee Oromoo Ortodoksii du'ee kunoo Wallaggatti Ortodoksii du'ee jedhanii Oromiyaa keessatti jalqaba labsi yeroo muddee adattamaa mootummaan akka baasu kan taasisanii jara Ortodoksii keenyaati. Okay? Ala sana Dambidolloo dubartoota Dambidolloo Yuunivarsiitiitu achitti nu jala ajjeefame jedhanii nurratti labsii baasan. Kana hubadhaa eegasii waraanni hin dhaabbanne amma wanaatti dhiigni saba keenyaa dhangala.